فؤاد مختار official. Imala milkii, imala guddinaa, nama guddaa, bakka guddoo, abbaa qabeenyaa, haadha qabeenyaa, abbaa beekumsaa, haadha beekumsaa ta'uu barbaadda? Yes, ta'uu ni danda'ama. Garuu ta'uudhaaf irra hedduun namaa bakka taa'utti yaadumaan hayyuus ta'ee, yaadumaan beeytuus taatee, yaadumaan abbaa qabeenyaatis taanee ni ta'a. No, maal sirraa barbaada? Iccitiin biraa takka illee hin jirtu obboleettiitii obboleessa kee. Wanni sirraa barbaadu maal akka ta'e ni beektaa? Dura bakka ta'e sirraa ol dhaabbachuu. Aduraatis teeppiin dura. Osoon fi haalli naa mijoon, osoo haalli siif mijoon, haalli mijaa'ee namni jalqabee hin jiru waan ta'eef. Saniifuu maal ba'a? Ni haatee miti. Hayyee haatee akkamittiin dalaga jettee dhaabbattee hedduu hin yaadin. Steeppii tan teessa duraa jalqabe. Waan qabduu fi waan beektuu fi bakka irra jirturraa. And then steeppiitti aantu waan isin ajaa'ibsiisa. Steeppii takkaatu, steeppii lamaatu, steeppii sadiitu, steeppii afuriitu osoonii fi gargar hin muramne steeppii xixiqqoo ati irra fudhattu. Xixiqqoo tanaatiitu bakka guddoo si geessa. Irra hedduun keenya steeppii xixiqqoo ni tuffannaa. Irra hedduun keenya bakka irra jiru ni tuffannaa. Kaanee deemuudhaaf haala mijataa barbaanna. Namoonni gaafa jalqabaa kutaa takka hin baratin, kutaa lama hin seenin, kutaa sadii hin seenin, 4, 5, 6, 7, 8, 12 hin gahan. 12 namni hin fixin, yuunivarsiitii hin seenu, kolleejjii hin seenu. Namni digirii duraa hin qabatin, digirii lammaffaa hin qabatu. So, guddinni, milkiin, dagaaginni maal barbaada jettanii kan na gaafattan taate kaduraati steeppii duraa fudhachaatuma karaan kun ifa sii tahaa deema. Steeppii takka 2, 3 saniif warri keenya maal jedhaa nama dura tarkaanfateetu tabba guddoo gahaa jedha. So warreen guddatan kun irraan tana beet sooshaal miidiyaa irratti haa ta'uu, beekumsaa fi beekamtiin haa ta'uu, qabeenyaanis haa ta'uu, waan adda addaati warreen irraan tana sadarkaa gurguddoo irratti isin argitan kun halkan tokkotti hin ijaaramne. Akkuma uummanni adiin jiru roobni biyyatti roomaa halkan tokkotti hin ijaarame. Qaamni warreen 6 paakii qaban kuni halkan tokkotti hin ijaarre. Garuu osoo hin dadhabin steeppii duraati. Steeppiin duraati lasmana nama gammachiistu. Ijoolleen xixiqqoon bar gaafa dura dhalatte akkuma dhalateen diidii jettee akka re'eetti yookaan akka hin fiigan. Uumama ilma namaati waan ta'eef steeppiitu jira. Uumama sun. Jidduu tanaa oomiit gona jechuun hin ta'u, oomiit hin ta'u. Steeppii santu waan guddoo fida. Waan isin ajaa'ibsa barruutti qaama keenya guddaa kana agarree bara. Osuma harki nama guddaa taanee beeka. Ammoo haati teenya ni yaadatti. Gaafa dura nuti gara gaggaluu jalqabne steeppii xiqqoo. Garuu ni gammaddi haati because she knows guddachuutti jirti ilmoon tiyya. Ilmi kiyya kunnaa guddachuutti jira. Then gara gaggaluu boodan tuqqa suuta maal jechuun garaadhaan xiqqashoo ciisuu jalqaba. And then suuta je'eetitti haati steeppii duraa ta'e siin gootu waa itti mammartee haa'uu jalqabdi ilmoon tiyya tun haa teessuu jettee. And then taa'eeti haasan booda maal jiru afraniin deeme jedhanii harkadha. Steeppii hundaa'uu recognize godhuu qabdaati. Steeppii irra dhufte tun xiqqoo si fakkaatti malee baay'ee walitti qabamte amma horofa xiqqaa tokko bari'oon fi usneetuma hagangalchinu taate. Gangalaa hogguun fi deeme maal ta'a? Booda barii horofa guddaa tokko taa'ame namni tokko even move godhuu hin danda'u. Maaliif akkasitti wannummaan guddoon irra isin argitan, biyyi guddoon irra isin argitan, ikoonomiin guddoon irra isin argitan, namni guddaan bakka guddootti isin irra argaa jirtan kun hundinuu kaleessa steeppii takkitti osoo hin tuffatin takka je'eet 2 je'ee 3 je'ee bakka guddoo gahe. Guddachuu barbaaddaa? Guddina akka jalqabdeen hin eegin. Barreessaa ta'uu barbaaddaa? Guyyaa barruu jalqabdeen barreessaa guddaan taasiftee jalqabdeen. Steeppiitti dura paaraagiraafii 2 barreesse, 3 barreesse, 4 barreesse santu guddatee kitaaba ta'a. Obboleessa kee, obboleettii tiyya. Milkiin nam tokkolleen siif milkii ta'e jidduu hin jiru. Amaniiti steeppii fudhattu hundaa'uu lakkaawaadhaa deema. Steeppii santu bakka guddoo si gaha. Steeppii fudhattu keessatti bu'aan hin jirtu jettee abdiin kutatin. Bu'aan guyyaa tokkotti mul'attu. Guddinni ilmoo teetii guyyaa tokkotti mul'ata. Guddinni kitaaba keetii guyyaa tokkotti mul'ata. Guddinni foolawara kan keetii guyyaa tokkotti hin dhufu. Saniifuu itti fufi. Steeppiin tante bakka barbaaddu san bakka tilmaamatte san ni geessa osoo abdii hin murre tarkaanfachuu itti fufi. Nagayaan ture.